jirtu nagaa keessanii baga nagaan dhuftanii gara chaanalii koo warri haaraa taatanii baga nagaan dhuftanii egaa maatii akka taatan isiniin gaafadha egaa har'a kan isinitti agarsiisu yookiin wajjin hojjennu shoorbaa broccoli shoorbaa baay'ee mi'aawu akkasumas fayyaa keenyaa fi faayidaa guddaa kan qabu isa hojjenna egaa wanta na barbaachisu qopheessitanii deebiin dhufaa neegaa toliga kargitanitti egaa wanta na barbaachisu hundumaa qopheessee asitti dhiyeesseera egaa isa dursa garuu warra na wajjin turtanii baga nagaan dhuftanii laayikii kan naa gootanii sheeriina kan naa gootanii kan na jajjabeessitanii koomentiidhaan hundumti keessanii hedduu galatooma akkasumas egaa warra haaraa taatanii subscribe erga gootanii booddee mallattoo notificationii ishee oolettu xuxxanii yoo xuxxanii viidiyoo haaraa siin gadhiisu yeroo hundumaa isinitti qaqqaba jechuudha egaa amma gara jiruusaatti deebi'a egaa wanta na barbaachisu broccoli akkasii tokko hidhaa tokko na barbaachisa akkasumas daakuu fallaana isa guddaa 3 aannan na barbaachisa kun immoo maraqii foon indaaqqoo affeelamee yookiin lukkuu affeelamee maraqiisa isa stoorii keessan bitee isan qaba dhadhaan qaba shunkurtaa yookiin qullubbii tokko murmuree akkasiin qaba akkasumas qoondoo barbarree kana dhadhaa egaa kan na barbaachisu amma gara jiruusaatti deema egaa nu hordofaa tolega akka argitanitti asitti dhadhaa fallaana shoorbaa 2 kan ta'u nan baqsa ibidda ho'isaan jira biraddisti irratti tolega noga akkas gaanu baqu shunkurtaa tokko akkas murmurree itti daballa egaa xinnoshee akka amma nu bishaatutti nan eegaa egaa akkasii gaas yookaan bishaatu broccoli isa sila argitanii miicee murmureetanii isa ittan dabala isa booddee kana stoorii keessan bitee isiniin jedheera maraqii hindaaqqoodha foon hindaaqqoo yookiin lukkuu affeelameeti maraqii isaati isa kubbaayyaa 3 tan dabalaa isan argattanii taanaani manatti foon lukkuu affeeltanii bishaansaa maraqii isaatti naqachuu hin dandeessu isa immoo qabdanii taanaani sabiyyatti maajii maraq seennu isa itti dabalachuu hin dandeessu bishaan naqattanii egaa maqadaadetanii deeqaa 10 fi nan bisheessa jechuudha
egaa nuufaa bishaatu egaa brokoliin egaa vaayitaaminii baay'ee qaba, faayibarii qaba. Faayibariin nyaachuun garaa namaa laaffisaa. Vitamin C qaba, vitamin A qaba, vitamin K qaba, vitamin B9 qaba, potassium qaba, phosphorus qaba, akkasumas selenium qaba. Egaa kuni fayyaa keenyaaf baay'ee nu barbaachisu, faayidaa guddaa qaba sanyaachuu. Kanaaf egaa brokolii nyaachuun egaa fayyaa keenyaaf baay'ee faayidaa guddaa qaba. Tole egaa akkasii si'achichikuu xinnoo isheetti ibidda koo dhaamsee xinnoo isheetanii qabbaneesseetanii isa maashinii isa shunkurtaatti daakaniidhaan nan daakanii akka creamy amma ta'utti. isa booddee bread stitti nan deebisa. isa booddee gaa creamy hojjenna. gaa akkasii heelee irratti isa daabboo addaannu dhadhaa addaannu isa daabboo irratti dibnu isa kana shaboon qabaannee fallaana shorbaa isa guddaa sadansaa akkasumas baqsaa gaafa inni baqummoo daakuu fallaana shorbaa 3 ittan dabala. sirritti akkasi walammakaa dhadhaa isaatii wajjini. achi booddee dhadhaa aannanii kubbaayyaa tokkotti naqeetanii sirritti akkasii nan chochosa akka na jalaan gwaggollee fi isa booddee kubbaayyaa tokko walakkaa aannan ittan dabalaa. isa booddee sirritti akkasii chochosaatanii nan bisheessa. dingata ምናልባት yosin jala gwaggole blenderii mashinii ishee juusiidhaanii isaan rukuttanii gaarii gochuu hin dandeessu, rakkinaan qabu. xinnoo ishee nan bisheessanii akka daqiiqaa tokko lama amma furdatutti. tole gamma as deebisee isa sila brokkoliin daaketti nan galagashaa walammakaa sirritti galagasheetanii walammakaa chochosee walammakaa. sirritti nan chochosaanii. achi booddee qondoo barbarreettan dabala. akkasumas ashaboo ittan dabala. xinnoo ishee hachichikuu egaa
si'achikchiku qaqqabeera jechuudha. Egaa nyaanni kun baay'ee salphaadha. Egaa daqiiqaa 30 keessa 35 keessatti qaqqaba. Laanchiidhaaf yookiin laaqana yookiin irbaatadhaafis ta'uu danda'a. Nyaata salphaadha. Garaatti namatti ulfaatu. Egaa kana fakkaata amma chikchikeera bishaateera jechuudha. Egaa amma lafa iddoo qorrateetti kuni nu gargaara baay'ee. Kunooti amma xarapheezaatti dhiyeesseera. Baala parslii xinnoo isheettiin buusee gararratti amma qammaseetanii isinitti himaa. Wow! Ugaa baay'ee mi'aa. I hope egaa hin jaallattu jedhee abdadhaa. Yoo jaallattan immoo laayikii naa godhaa, sheerii naa godhaa, sabskiraayibii naa godhaa. Viidiyoo itti aanutti immoo ammoo laa garruutti ulfaadhaa. Nagaatti.